nugarsiisi. Quxurii afur. Mm. Quxuriin afur hushuumoo ispoortii moo kaarate? Jechuun quxurii afur ispoortii hunda keessa hin jira jeetii yaadaan. Kaaraatee keessa quxurii afur ni jira. Bika biraatilee faaraa isaa nama mataa gisee jaan dhageenye. Quxurii afur olutaalee sidhaa gisee namni jiruun dhagee bar. Akkamitti quxurii afur dalaguu akka qaban naan galle isaaniin baruu barbaade si galee nagarsiise quxurii afur baliis. Indeet baaraatu quxurii juu godhee lafa kuffisa. Kanaan jirsanii maali? Toba waan akkasiin jiru. Quxuriin afurii tokko. Wallahi jiru. Waan akkasiin jiru sobaje. Waan akkasiin jiru dinjane. Wallahi jechuma dhaga'ee kuloo haga har'aatitti irra hin geenne waan san nullee irra hin geenne. Hayee xiffii fuulaan kan miilaan agarsiise. Xiffii fuulaa? Miilaan kadhaamu. Miilaan moo? Harkaan jedhee? Miilaan. Sila fuula miilan nama dha'uu moo akkam? Miilan fuula nama dha'uu moo? Xiffii jira barka miilaan xiffii akka harkatti miilaan nama dha'utu jira mire? So wanni sirriidha wallahi. Sirriidha ni jira garuu iddoo mijataa miti. Ka harka kanatti naaf salphata amma yeroo ammaa kanatti. Ati miilaa sana beektuusa? Beekumsa osoo hin ta'in beekumsa jechuun qabattoo lama qaba harmaa kenyoon taate. Maaliif maal qabatta qabattoo maaliif maal qabda? Bagabboo mana irratti jirti yaa rabbi. Yaa. Qabattoo lama yoo qabaatte adiin hin laakkamu yaloo qabda achi booda kunniin baratte hin jedhamu imala hiite malee. Maal qabda maal qabda? Qabattoo beeltii lama qabaatte. Adii jala qabachiisiidhanii san hin laakkamu innu. Achirraa yeroo fudhatta adii irraanii. Gurraachan eegaltaa ka fudhatamu baddeedha. Gurraacha. Ati gurraacha qabda amma? Gubbaa ga'ee galtee taate. Dhiisi amma nu galeeyyuun gubbaa ga'ee galee bar. Ati amma gurraacha qabda? Already last gurraacha jechuun bar daanii. Siin galle kaa'inni gubbaa ga'ee gale bilaak irraa ga'ee galee oofaa jira siin galle bar. Iluu wallahi hin taaneeti. Namni adii irraa jalqabaa miti mucaan bilaak irraa jalqabe gubbaa ga'ee oofaa. Bilaakii fudhatte? Duuba gurraacha qaba fudhadhe kaa'ammaan jechuun adii fixee jira bar. Adii irraa maal fudhatta? Adii irraa maal fudhatta? Adii irraa maaltu jira? Diimaadha ka diimaa inshallah ammaarra. Sirrii miti adii irraa diimaan. Yaloo jira. Adii irraani yaloo fudhatta. Adiin sun amma jalqaba seentu adii ima hidhatta akkanuma gaafuma jalqaba seentu adii sii kennan. Hidhattee seentaa jechuun barattaan jechuudha. Adii san barattee eega jettee yaloo sii kennan wal keessa hin ta'in gurbaa walaan balleessin amma bareeda tattoo ati bilaakii qabda. Adii guyyaa ispoortii seentu ittiin seenta. Adii ittiin seentaa ooftee. Ati amma maal qabda jechuun sanii miti jechuun ati amma maal inni silaati maal qabda beeltii fudhattee jirta eebbifamtee jirta jechuun already eebbifamtee? Ani moo? Maal eebbifamnee kuloo akkanumatti jira gamma. Osoo hin eebbifamin akkamii qabattoo fudhattere? Ati jaalalumaani? Bexaam itti na kofalchisaa jirta. Na kofalchisaa jirta. Jaalalumaan sii kennanii? Jaalalumaan na kennanii. Wallaahi bexaam faniidha ati akkam. Inna ispoortii harkaa malee miilaan beektu jechuu amma. Dhugamaan barate si'aadhaan hundi nu qabata. Anu akkasii seebar. Ati baranne anta? Iluu hubannaa taate. Maa yool baaf. Hin baranne ati waanuma tiktookii raarkite nu barsiisaa jirta bar. Waanuma tiktookii raarkite nu barsiisaa jirta ispoortii hin baranne. Maa badabboo nama meeqa funyaa harka si qabee harkarraa si deebisiise maal taate? Amma reefi harka qabadhu siin jedhee maal taate? Eenyuun ani okay qabadhu naan itti kana barsiiste sammuu. Bara amma sun dhumate baratteera amma sun namni sin dha'u natu itti gaafatama. Okay amma nuti kaataa nu barsiise keessanii maal akka ta'e beeku aartii nu barsiise aartii tokko nu barsiise jira mee aartii. Naamin jettee
sagalee baastee ምናምን jettee akkas jettuun jira waan akkasii faan nu garsiise amma qabii hiikii ምናምን dhiisiti waan namni hundinuu hawwatu tokko waan namni laalee just nama joosan nu garsiise. Yalla hushuu sin barsiisa wanni galee agaluu. Yalla. Ati bikkuma teessee waliin kaatusa? Ya. Bika teessee nagarsiistaa? Inni ushuu kalafa ta'anii baratan beekaa isaa lafuma taa'ee. Ol kaanii bara akkas jajjaanee bara ribeeyinaa bara obboleessa kiyya. Hedduu isaa lafarra dalayda isa biratti. Hedduun jira. Kama wanni si barsiisa amma wanni ta'e. Teessee akkamiin nu barsiisuu deemtechuu fedheeti? Maa jechuun haala salphaadha. Haala salphaan si barsiisa. Kana maal rakkoo qabu? Wanni waan guddaa miti. Itti fufume? Miti laala wal. Argitaa? Arginaa jira. Ana qofa miti namoonni dallaalu jira. Inni dhiisi. Itti deebisi amma karee booda itti deebisi akkatti nagarree. Aboo dhaggeeffadhu warri mana ushuu yoo si harkasiisa kaasa sanaa. Ispoortii namaa balleessu jira. Wallahi ni laa akkasitti illee rakkoon qabu jechuun ati haaluma beeytuun ooftaa barate hin baradhaa wanni hin jedhin kaa haaluma beeytuun ooftee namni si jalaa baratu yoo fedhe ati maal gootamaa hin Okay, barsi akkasi. Silaalaa jira bantu maan dubbanne bar. Hayyee nu garsiisi. Gaagal jibsi shaan dhufe haa baratu odaa isaa. Itti fufi. No hin jiru isaa miti nu bira. Machaa balleessee dhiifama Taajuddiin itti fufi. Itti fufi. Ayyee. Jechuun akkatti illee yoo ta'e waan guddaa miti jechuun waan wanni yookiin dararuuti. Laal maafi. Wallahi. Hayyee. Wallahi. Tuni Momodoo biyya Arabaa jirtu tun. Gisee ruusa nyaatan ispoortii. Dhugaatuma hin dhaabaa jiddummaa ta'u kan dhaabin kaati fixime. Tun ispoortii gisee ruusa nyaatan. Ruusa if keessaa facaasutti. Haafitu maakii haafitu eegi fitigaa deebi. Isaa asoo jira waraanaa miti. Haasawatti hin jiru wani. Ishii fixi. Ani basaa kumut kun. Wallahi. Indo jechuun an abbaa hojjetu waan ta'eef waan takka dubbachuun qabdan. Bitar kakkai gooti san duuban nama dhooyite jechuudha. Illuu dhiisii dubbachuun qabdan ji'aa fixadhu ji'aa fixatu. Gaafii akkanaa gaafachuun bareedanii deebisaa fi rakkoon qabu. Iluu yeroo kana maal hojjetu jirta beektaa? Nama achiisitti ta'e fiigu laaluu jirta. Nama achiisitti ta'e fiige. Filiis itti fufiiti dhuma nu himta. Filiis eegaa jirra. Ayyee. Gootee qalbii na dhaggeeffadha yoo barachuudha. Iban sagalee jalaa gateemte. Wallahi atta. Fayyaa. Ha? Wallahi bara. Yeroo kana amma akkam godhuun jirta beektaa? Nama 4 moo 5 dhooyte margite. Wadduu hayisu Jechi amma laal amma hin dhooyte malee ofirraa dhoorgana keessa hin fidne jechuudha. Ofirraa dhoorgaa nama dhooyte malee ima dhaartaa bar namni illee si dhaa bar. Jechuun ispoortii beekan yan peelu taa'e. Daakkaatu dhageenya akkanatti. Hin jiru amma waan ati goote kana keessa ka ati dhooyte ofirraa ka dhoorgitu hin jiru. Yaa akkanatti godhadhe sun homaa hin jaboon. Mee akkamitti godhadde? Akkanatti godhadhe sun namaa bar. Nadha jedhaanii irti harfuulli kee badhee jira. Kootto jedhaanii jira yoo dhiira qabaatti mi'a hoo maal taate? Eshi. Muuzii nuti qabachaa jira mucaanii muuzii ajaa'ibaa nuti qabataa jirta amma. Nuu ta'e. Nuti muuziin isaa nuti jira gaa isaatti.
nuti jira ispoortiin isaa jechuudha. Irra nuu deebi ammallee. Yaaradaa liju natu yaaradaa liju. Irra nuu deebi. Jira nuti Nama hedduu dhooytu nu mul'isi kaate amma nama tokko dhooytee miti kan dhooyte kan. Waan kan injo miilli kan keen hojjetu miila waata kan dhooytu san bikka biraa bar miilaan dhaani. Ati harkumaan fixaa eegaa osoo harkaan akka jettuu bar miila si jalaa kaasanii lafa si darbuu danda'anii baggissan waati kan godhu. Osoo jette kaa osoo wali kaaratee jette kaaratee silaasee. Okay amma kaaraatiin gorsiisu jirtaa? Osoo si garsiise ka kaaratee ka miila haga ammaa hin tuune ka waan si ajaa'ibu ka miila hagar'aan tuune haga ammaa waan si garsiisu kana keessa haga ammaa hin tuune ka miila. Okay amma ka kaaraatiin gorsiista amma? Kaaratee? Hin danda'ama sunillee rakkoon qabu. Nu gorsiisu. Siya ciisu jiru yoo namni sitti rakkam gooda. Sanaatummaan naa himigaa. Miti, siya ciisu jiru namni yoo sitti dhufe haala salphaan ofirraa deebi. Argitaan bakiyye. Ana qofaam nam 800 harku jira. Okay, si ciisu jiru jechuu. Kun anaa ciisu jiru amma normaali anaa ciisu jiru. Nama bakka ispoortii hin dandeenye kana yoo argite nama waan danda'u beeku kana yoo wanni itti dhufu taate itti ol ka'a maalii kanaa hin jirtu. Waa'ee itti ol ka'iinsa dhiyeessu. Ol ka'iinsa waliin qabatu tasumaa ta'e. Okay. Giiftatuma. Achumatti fuularra laxxafa jechuudha. Akka kana argita? Arke? Looyte asiin dhooyte. Kufa inni. Hai, mucaan dheeraa dhaabbatu akkamitti harki kan keetuu fuula isaa tokko ciiste? Miila jalaa dha'ee wajjin ol dhufu harka jala qaba. Akka jedhama. Okay, amma naa galee. Amma naa galee. Miila dhiitee wajjin miila dhiitu namicha fuulaan gad dhufa harka afaan keessa ka'a. Qaalichi gad dhufa jechuudha. Qaalichi gad dhufa. Amma ati ofirraa kaaftee moo ofirra jiisite ree kan? Qaalichi gad dhufa jechuudha. Nama kana taajiddiin ofirraa kaaftee moo ofirra jiisite? Amma qaalicha kana gad harkiste jechuudha. Okay. Lukaan dha'u kiyyammoo argitee kooyi. Argitee lukaan dha'u kiyya. Okay, argee garuu namichi sirra jigee barate akka namni sirratti hin jiine nama ofirraa dhoorgaa jirti. Namichi kana dhooyte miila dhooyte afaan dhooyte namichi sirra jige sirra jiraa jechuudha. Ammallee ifaajee biraati sirrii miti bakkitee kana nu sirreessitti qoosii. Jechuun inuma kana jiguun hin qabu kakulu lukaan dhiitee harka ta'e asii tolfitu jiraan ilmu maal taate bannaa taate. Achuma dhaabata jechuudha sama irratti. Inni moo? Tawfiitti foo isa asbitaala. Eshi kabiraan mul'isi kaciisiinsa. Kaciisiinsa ati. Nama bishaan keessa si dhufe hoo nama bishaan keessa si dhufe. Kuni salphaa na fakkaata. Salphaadha kun aboo maal taate. Nama takka nafnee bartumnee fitnee ilma namaa. Jechuun barnoota rabbiin nu kenne kaati maal goona. Ayya ka bishaan keessaa nu gorsina. Ka bishaan keessa. Aboo yoo akii bishaanu yoo namu bishaan irra jiru fuudhee bishaan. Yimmachi wallahi na yimmachi annaatee kamishaan daawwii dhugamaanooti ati koomediidha nutti toltee jirtaa ofeel naataa ta'e buutiin kennu beeyte dhiifte haaraatee buutiin kennu ta'e. Bishaan daakuun beekun jenne wayi gudi danda'u bishaan ittiin dhiyaadhoon ni sodaadha akka wanni kana sodaadha wallahi iddoo bishaanitti ittiin guddanne. Okay, amma nama tokko qoolla fuunoo. Salphaadha kun maal taate? Nama tokko qoollattee ka'ii fi bantu jechuun suma qofa abbanalaa namni biraa osoo addunyaan tun walitti qabamte hin bantu.
Suma qofa abbana akkasitti mee. Yaa ofirratti nu mul'isi bakka kam tuqanii nama qollofanii bananii sannu. Amma nam if qollaftee if banullee hin dandeessaa beekte. Yoo qollafa bitaa maal nama. Banuu beeku wallahi. Banuu beeku qulfii qofa beeku. Kana jechuun du'e jechuudha namni sun yoo qollafuu malee banuu hin beekne. Yalla sana bu'aa kan beekullee. Qollaftee banam tokko akkana hambisuu ni dandeessa sammuu deebisuu hin dandeessa deebistee bikkatti qollafantu jira dammoo. Gosa hedduun jira qollofee banullee hin danda'a. Nama tokko manatti itti olgalchitee itti qolloftee baasuu yookaan tushaan hiitee gaffuruu. Tushaanii. Ta'umaa akkasitti ispoortii keessatti lakkaa'amu waruu sun beekara. Illoo. Ati qollofaa akka gamadaan harka duwwaa deebisanii hidhanii.